قالوا بيامباني قالوا بري بعد تيجالوا في ملء عارف أباه في جيرة يوم ما في ركينا كيسابة سني وفي الرجيجيرو قالوا في مباني مجاون تنرات اللي دول في أكل ولا الإرّال اللي جالسوا في أكل لقاني سيرو كاتنو دي بيجرا كلام ما فهموا جولن كأنك ألا أكم إمران جدي أكم دروب بوليس كأن جدي warra insha Allah asitti kiniin ji'a waggaa lama waggaa sadi nyaatanii ufciranii garaan isaaniitu amma ilma baasa fi ilma baasuu hin beekne warra abdii rabbi biraa kuteerraatu gabbayee har'a mucoo tanarratti duulaa jira. Nama meeqa beekne jechuun nama meeqa ka ufii hin dhoksa ta'isii immoo halkanii guyyaa sa'aatii 24 irraa dubbata jechuudha. Rakkoon dhalaa kennaa akkuma Imraan jedhe jechi dhalaa Imraan jedhe dhibbatti shamarran kenna rakkoo qaban. Warri immoo isaan lakki dhiirti Oromoo jaalalan beektu dhiira Oromootuyyuu waan kana waan san hin beeknetta warra karaa sanirra jirtan kanaayyuu ka duraayyuu wallaalaa karaa nu jalaa dabarse. Obboleettiin teenaree hutan isin dhiirri Oromollee rakkoo qabdanii dhiirri Oromoo rakkoo qabu takka hin jiru. Bangaaliin bar dhufee mana kushiinaa arabaa keessa gadi ba'ee harka muqunqulee fuudhee deemanii hin gudeenne yookiin mana arabaa keessatti dhufee hin gudeenne. Itti haasoftee sa'aatii 24 itti haasoftee lokshinii ergitee fi tokkoffaa gaafa namatti haasoftu nama barta. Lammaffaa ani Dubaayin jira Dubaayin eessa jirta bakka kana jira bakka kam jirta bakka kana lokshinii ergitiif. Siigalee ol ka'ee lakki baree akka Itoophiyaa keessattuu namni fiigee waliin gudee dubar. Dachima namni lukaan wal keessa deemu sanittuu dachima namni inshaallah imala halkanii guyyaa lukaan deemu sanitti namni dirqamaan wal gudee hin jiru. Har'a immoo biyya namaa tana keessatti ka dhufee ka itti dhaqee gudeedamullee makiinaa yaabbatee taaskii ajajatee dhaqee gudeedamee deebi'a. Ka dhufee gudeedu edullee isiin loogishiin ergitee lakkoofsa barrii sanii erginaan dhufee isii fuudhee deemanii rakkoo kan irraan ga'e malee mana madaamii keessatti namni oseenee isii dirqee akkana isii godhe hin jiru. Ufii itti dhayite jaalatte jibbite dhalaan Oromoo guutuun isii dhiirri namaa ni naasaa dhiirri nama hin dogongorsa hin dogongorsa garuu immoo ka ofirraa waan kana qabuu danda'u dubartiidha. Dhiira gaafinni haasayeetiin likkii kutee jedhe shabakaa gacufattee deemtee daqiiqaa 2-3 nachi silkiin irraa badduu saanii 2-3 mana madaamii keessaa dhiite ofiin sirraa deema habiibti. Ofumaa itti dhayitee gaafa guurattu nama gaafattu gaafa immoo baaqelaan inshaallah ol bahee bakka taa'u dhabe as baatanii Oromoo hin jedhinaa dhalaan. Maqaan nyaatin haaki saba bal'aa maqaa nyaatanii hirta wallaa dhasii. Maalo obboleettii dhiifama guddaa naaf dhaabbiloota irratti waan jedha. Tokko dhalaan hundi isii ufii itti dhayti malee wallaahi jaalattan jibbitan Oromoo nama dhibbaa jala raami ufii itti dhayti malee dhiirri mukaan mana madaamii keessaa isii fuudhen jiru tokkoffaa gaafa biyyaa dhuftu kafiilatti galti. Lammaffaa immoo kafiila san jalallee namni hojiin na baay'atte dheebodhe beeladhe jedhee sababa ka jaalatee gadi ba'ee mana qaramee Oromoo maqaa balleessu lalaa Oromoo. Nah gaggabaaf saati dhugaa irraa dubbiin isii dhugaa jirtudha. Wallaahi dhugaa jirtu walitti himne. Okay, sabir nama fonda jadi ati itti fufi. Dhugaa jirtu dubbatte. Dubbadhatti si jaarraan dubbadhu jira gadi bu'ii nama tole bataara nama yaada qabu. Nagaan siniif haa ta'u dhugaa mee carraa naa kennaayi. Wanti fillee baay'ee. Dubbachuu barbaadu obboloota ko. Gaggabaaf dubbadhuuti yaada bilchaata. Amma dhugaa dubbachuu fi waa'ee duraa darbee waa'ee dura booda dhufu miti dhugaa muca'oo kana waa'ee dubara keenyaa isachuma keenyee dhugaa muca'oo kanaa bichaa barbaadu yeroo kana sa'aatii kana kennaa maaliifi gorsatoo ta'ee akka warri guddifateetti ijoolleen namaa guddatti. Sababni isaa yoo amma muca'oon kun baay'eetti tokkoffaan qalbii ishiitii cabdee qalbiitti hin deebitu jireenyatti hin deebitu maqaatti hin deebitu. Dhaltee immoo dhala hargeera. Naam salaame. Oromiyaa nama ergate gaa. Ila dhadhee hargeera. Dhaltee ciisan arganne maqaa ishiitti namne ilmoo ishiitti afti jedhu garuu ji'a torbaanii numa dhalata. Dhalatee kana guddate argeera. Garuu har'a muca'oon kun maqaa ishiitii baddee jireenyi ishii sammuu ishii jeeqamee kana hunda taatee miidiyaarra deemtee. Ciiftee dhaltee erga dhalte ji'a torbaan erga dhalate akkamumattiin dabarteetti akkamittiin waraqaan asitti hojjetame ani Beerut keessa waggaa 6 taa'e amma Dubaayin jira garuu waggaa 6 taa'e namni warri achi keessaa gaarii isaa taa'e yaraa isaa ta'anii ani Beerut baay'ee dasna jedheen taa'e har'a muca'oon kun dhugaadhuma ishii baasa akkamittiin erga ciniinsuun otoo farsiisu ka'anii ciniinsuun kun qabee ji'a torbatti dhalate akkamumatti dhalate fiduun dandeessi guyyaa nama sana wajjiniin ciiftee yoo dhufte ishii adeemuudha kan yoo ciifte hin dhufa
erga dhufee akkamitti waraqaan hojjetameef akkamitti marammaramtee waraqaan hojjetameef gaafa deemu kaate yoo raawwatteen inuma itti hafa garuu akkamitti waraqaan hojjetameef immoo akkamittiin ji'a amma kanaa bira teessisan Araboonni nama hin jaalatan sababni achi jiru achuma jira yoo biyya ammoo fiddee akkamittiin sabri okay anaakun akkamittiin biyya keenya keessaa dha'uu fiddeeyyuu obboleettii ishiitti icciitii kana baaftee himachuu dadhabde erga immoo biyyaayyuu ta'e obboleettiin ishii waa'ee obboleettii ishii wallaaltu waan ta'eef jaalallee achii qabdu sanatti karaa firaas haa ta'u karaa biraas haa ta'u dirqama obboleettiin gaafattee jaalallee irraa fidde sana baruu qabnaa san jedhuun dubbachuu barbaada. Amma waa'ee dubara keenyaa waa'ee dhiira Oromoo ta'uu hin taane waa'ee mucattii kana ciisaaf teessuma dhabdee maqaa ishiitti namne jireenyatti nafne hin jiraatti jedhanii dhugaa dhaabattee amma dubbachuun ishii na ajaa'ibe kunuunsa meeqa keessatti dadhabneetti sammuun keenya keessaa inni baheeti kan nuti jiraannu sinittan dheeressee dhiifama ani dhugaa muca'uu kanaa bichaan barbaada. Irra jireessa kanan barbaadu yoo biyyaa ta'e obboleettiin ishee akkuma odeeffannoo kana fidde odeeffannoo kana fidde yaa fiddu. Rabbumaan nu kadhaati dhugaa mucayyoo waan na dubbatu haa ta'u malee immoo haa ta'u mucattiin Oromiyaa bar mucayyoon tun dhugamaa waan qabdu natti hin fakkaatu maaliif beektanii jedhan dhugaa jechuun maal jechuudha dhugaa nu baasa dhugaa jechuun maal mucattiin bakka hin ulfooyte Bangaalii irraa ta'u Suudaan irraa ta'u Itoophiyaa irraa ta'u hin ulfooyte dhugaa akkamii barbaadan gargaaru yoo gargaarta. Yoo dhiisu dhugaan baay'ee rabba murteessu malee isa kana rabba murteessu mucaa gammaa haadha meedaa'im dhugaa isii baasaa jettee dhugaan baay'ee dhugaan maan dhugaan immoo gurguramtee moo biyyaa dhufe moo akkam kan jedhudha dhugaa ishee kan baasan Imiraan haasaan jallisiin ijoolleen keenya biyyaa dhufe jaarsa Muitii qabadhaa jarrikaan. Ifa manaa godaanis gahee Muitii qabadhaa. Amma ijoollee dhiira. Gaafiin kiyya fakkeenyaaf kan biyyaati moo kan biyya arabaati dhugaa isii baasii jettan. Kan biyyaallee yoo ta'e mucattiin hin heerumnee bar jaarsan qabdu takka. Kan biyya arabaallee yoo ta'e hin heerumnee jaarsan qabdu hin ulfooyte. Dhugaa akkamii barbaadda? Dhaggeeffadhu kan biyyaa yoo ta'e kan biyyaa biyyumadha. Biyya abbaasaatti gala. Kan biyya arabaa diqaalaa biyya arabaa fuutee maaliif nutti galti? Diqaalaa biyya arabaa maaliif fuutee nutti galti? Kan biyyaallee diqaalaadha bar. Kan biyyaarraa kan biyyaallee diqaalaadhaan heerumnee hin haa ta'a diqaalaadhuma Itoophiyaati. Obboleettii kiyya. Malee diqaalaa biyya arabaa miti. Na dhaggeeffadhu achirratti Imraan soorii dhugaan kana jechuun akka jettutti dhugaan isa kana. Dhugaan kan barbaada. Yaa mucaan ikkoo jaallatte kan biyya kanaa ta'e jaallatte otoo hin taane dirqisiifamtee gurguramtee sababa ta'eef dhugaan shiba'uu qaba eeyyee. Miira keessa galanii mucaattis hin durini. Laa miira keessa galuu miti ijoolleen dhiiraas ikkoo gizee immoo dhuguma sirrii dubbatu isin jedhes keessa calliqqettanii keessan bayyina. Sorry laa waan barbaade dubbatu mana miidiyaa yeroo tokko carraanaa keenya imaranii gaaffii gaafadhee gadi bu'anii Oromiyaa Imiraan ati ikkoo Imiraan dhuguma jette siin jennaan. Imraan dhugaa jiru. Oromiyaa dubbadhu. No dhugaa kiyyan deeggarinati. Dhugaa kiyyan deeggarinati. Araan maalan dhugaa anis dhuma mataa kun natti deddeema malee dhugaa kiyyan yeroo tokko ta'eef hin jiraata yeroof ta'ee deemaa na jejjee dhiiftee dhimma koo ta'ee dhimma kee maaliif dhimma koo jiraachaa jiru of ta'ee dhaggeeffadhu of ta'eetiin Muitii qabadhu. Qoftoon jedhee of ta'eetiin jiraataa jira. Obboleetti muitii qabadhu. Iyyoo. Ara akka feete ta'ii akka feete jiraadhu. Yaada ofii fixattu yaada ofii eemee. Maarree akka sammuu kiyyaatti deemee. Ati akkamittiin dhugaa maalii qabdi dhugaa maalii qabdi? Erguma silaa dhugaa maalii qabdi inni biyyaas diqaalaa inni asis diqaalaa. Yoo asitti gurguramtee mucaan waa tokko afaan hin beekne yoo asii dhuftee ishee gurgura. Maaltu gurgure? Miyuuti qabadhu gamaa iyyita. Miyuuti qabadhu niyyiin.
maa gara gadaanummaa kennatti dhugaa Dhaggeeffadhu yoo gurguramte gara kan gadaanummaa gurguramte daldaaluma isa akka kee kana tokkoffaan akkan akka kee kana faatu daldaalli daldaala akka kee kana okay daldalli akka daldaala akka kee kana daldaala akka kee kana kan gurguru kun ko haadha sin qabu haadha sin qabu boletti sin qabu akka markeetii bal'aate taadaa callis Amma maaliif wal loltu sin dhugaa silaa lafa irratti? Maaliif walitti amaa baastu dhugaa silaa lafa irratti dhugaa silaa abbaa qabdi? Warri lafa amaa rakkattanii tamaa walitti baastanii jecha amaa walitti baasu maal? mootiin irratti hin qabiin maamuti Carraa naasaa wal loluudha. Oromiyaa erga ganama Oromiyaa fi Imiraantu arasaa mirti ganama isa dhaggeeffataa kan sittanne Obboleetti kiyya sorry. Intala Oromooti anis ilma Oromooti kabajaa wal Walii qabnaa. galanii haasaanii dhugaa barbaachaaf malee wal arrabsuu miti. Kana sirra dhuftanii walii galaatii wal dhaggeeffadhaatii wal hubachaatii deebii walii deebisaa malee jecha wallahi amaa bakka walitti baasu. dhaggeeffadhu awwaash dhaggeeffadhu bakka isaanii gorsanitti naa ta'e gorsaanii sirriidhe haa ta'u garuu gizee isaanii immoo deebisanii akkas jedhan waan amantanii jechuun dhugaa maalii qabu. Obboleetti kiyyaatti nama na dhaggeeffadhu gaa. Ati intala namaati bara nama irraa dhalatte na dhaggeeffadhu. Wala kabaju. Okay yalla shirafu. Wala arrabsu arrabaa wala darbu wala kabaju. Maaliif namummaa namaatu caala. Wal dhaggeeffanne immoo kabajaa nuu kenna intala Oromooti ilma Oromooti inni asirra jiru. Ilma dhiiraa tokkottis dabartee hin arrabsini. Ilmi dhiiraa tokkos immoo dabarsee obboleetti isaatti sin arrabsu. Yoo yaada qabaatte yaada quubsaa yaada gabaabsiiti yaada quubsaa kennan. Akka nam tokkotti si qabanya si hayaana obboleettiin qaba. Yoommoo akkuma kanaan dubbadha akkuma kanaan yaan jira naan taane jette nu jibbi malee dhugaan jibbi. Dhugaa rabbiin sitti maal. Nu jibbi malee dhugaan jibbi. Jechi Imiraan jecha dhugaa jecha illee bakka yaanii boriifillee dhaloota keenyaaf gorsa taatu nama sammuu qabu. Kutaa lama kutaa sadii barattanii mana baatan. Dhugaa rabbi walitti himna. Mee warri dura jirtan utuu miira keessa galtanii nama arrabsuu hin ta'in utuu yaada biraa kennachuu hin ta'in yaada gahaa yaada quubsaa yaada gabaabsaati yaada kennadhaati. Oromiyaa dubbatee bu'aa nam bocaa ta'ee fi dubbatee bu'aa waa tokko jechuudha. Garuu sagaleen gosa hin jeeqaa dhiifamu wajjin jecha Imiraan jedhe kana gubbaarratti waan isheen mucayyoon sun dubbattee fi dhugaa ishee barbaadu kan jennee fi as keessatti yookiin biyya sana keessatti dhuguma akka jedhame gurguramtee mucaan kun dirqamaan yookiin gudeedamtee yookiin sodaachisanii doorsisaan waan akkana irratti raawwate yoo ta'e namni Oromoo tokko mucaa kana harkasaa keessa gashatee dhugaa jiru akka inni baasee dhugaan ishee akka ba'ee mul'atu. Maaliif mucaan kun waa baay'ee balleessaniiru maqaan ishillee badeera. Haamleen ishillee cabeera jaa ta'eef jechuudha. Biyyaa fiddee dhuftee yoo jedhamee immoo biyyaan fiddee dhufee akkuma ishiin jette immoo yoo ta'e mucaan ishii waliin turte sun hiriyaan ishii sun namni itti dhiyaatu sooshaal miidiyaa fayyadamu yoo ta'e gadi ba'ellee dhufee waan kanarraa dubbatee mucaan kun harka diinaa keessaa akka baraarru hammuma dandeenye hin jenne kanaasaa jiru jechuudha. Jecha Imiraan dubbate gubbaarratti Imiraan jiru warroonni akkan jedhe kun warri raawwatan jiru garuu hundumaa miti. Shamarreen Oromoo kan kabaja ishii safeeffannaan jirtus jirti hundumaa miti. Jiru immoo namoonni tokko tokko kan kaayyoo hin qabne kaayyoo isaanii irraanfatanii waan baaniif illee hin beekne biyya ormaa keessatti waan dalagan illee hin beekne jiru dhugaadha. Isa qofaa miti kan beeku nullee hin beekna. Shamarran hundumtuu tokko miti. Kan gadi qabattee gadi dhabattee maatii ishii gargaaruuf obboleessa ishii xiqqoo barsiisuu obboleessa ishii xiqqoo barsiisuudhaaf kan dhamaatus halkanii guyyaa waa meeqa dandeessee jiraatu ni jirti. Shamarran Oromoo yeroo jedhamu hunduma walitti qabame miti. Sii galee ijoolleen safuu isaanii aadaa isaanii safuuf safeeffannaan jiraatan ijoollee baay'ee jirachaa ta'e jechuudha. Walitti qabaadhaan akkanatti shamarran Oromoo gubbaatti duuluun sirrii miti jedhee kan inni addammaa fuuldura dhaabadhes kanaaf ijoolleen Oromoo warri dhiiraas shamarranii hin toltu kan jedhee maaliif jaalala qofaan otoo hin ta'in qarshii siin ergaan kan ijoollee irra qarshii nyaatanii ijoollee maraachaa jiran ijoollee meeqa jirantu waa baay'ee harkaa qabnaa jechuudha. Kana jechuun ilma Oromootiin kan intala Oromoo gubbaarratti ta'aa jiru kun dhugaa jiru haqa jiru soba waan hin taane fideen yoo barbaadde sitti agarsiisaa jechuudha. Kanattidha. Otoo isin nu toltanii inni kaan nu tolaadha barsii galee. Ofitti hin qabdan ijoollee ofirraa ari'attanii ijoollee waan addaa gootanii dhiirri Oromoo akkamtu ijoollee Oromooti tolle maraamee natti miti dhugaa rabbiin waa baay'ee barbaadde kottu keessaan siin ergaan ijoolleen hamma qullaa shi baastee maraattee intineettu qarshii shirra nyaatamtee qarshiin si erga jedhee mana dirasii dhufee irraa fuudhee ijoollee meeqa maraachaa kan jirtu jechuudha. Baasonni irra bareeda. Fakkeenyaaf ani dhiirri badaan hin jiru jedhaan jiru. Dhiirri hattuun hin jiru jedhaan jiru.
dhiirri dubartii miidhu hin jiru jedhaan jiru. Dhiira dubartii jaalala fakkeessee yaamee waa waliin dalaganii wayita isiin dadhabde suuraa kaasu argee jiraan. Dhiira niitii ofii viidiyoo waraabu bakka isiin dhiira akkanaattu sagadhee jira. Kana maaliif jedhaani shamarri of eeggannoo godhuu qabu. Waan maraanuu kan miidhamu shamaraa jedhaa jira yaa Oromoo yoo ka isinii galu. Amma mucattiin tuni yoo ilmi isitti ulfeesse kun ilma Oromoo ta'e maqaan isiin tola. Haadhaa fi abbaan ittiin kennine. Haadhaa fi abbaan yoo naquba hin qabdu hin beektu silaa jaalallee kiyya jedhaa jirti. Intalli afaan ofiiti. Hin heerumne jedhaa jirti. Osomaa daa'ima kana diqaalama kana baattee biyyatti galte maqaan isii hin tola gaafiidha. Inni lammaffaa ka Arabaatii fi ka Oromiyaa garagaraa jettan. Isiin diqaalaa dhalte akka rabbiititti illee gaafatamti. Seenaan namummaallee isiin gaafata. Jireenya ofii keessatti illee isii waqqafamtuudha. Maqaan isii akka kamiiyyuu hin tolle hin tolullee. Amma mucattiin tuni daa'ima dhalte haa gargaaruun namummaadha akka namummaatitti. Mucattiin hin balleessite. Tokkoffaa jaalalleettee mucama sanittuu kennuu hin qabdu erga kennite waan silaa fayyadamuu qabdi. Santarii beekuu dhabuu dandeetti. Rakkoon irra ga'ee mucattiin rakkattuudha. Mucaan amma maal Araba ta'ee ka Itoophiyaa jiru ta'ee maal rakkate ilma dhiiraati. Muka baatee deemaa bara. Kana wayita siin jedhu siif dhukkubsadheeti yaa obboleetti diyya. Isinumaaf dhukkubsadheeti maaliif bakka maratti shamaruma rakkatte, shamaruma gudeedamte, shamaruma waamee kan nyaatamte arga. Yoo akkana deemu ammoo shamaruma dhiira biyyarraa fidattu arga. Shamaruma dhiira algaa gubbatti qallabdu arga. Irra hedduu jechuudha. Wayita kana jedhu shamara maraa miti obboleeyyanti mee faayama afaan Oromoo kan. Maalumaaf qallabdii, maalumaaf viidiyoo qullaa itti ergiti. Mee shamara yoo xiqqaate an shamarri diida. Dubartiin ta'e nama akkana dogongorti jettee of jibbita wallahi laazim. Anka jedhaa jiru isa kana malee intala shamaraa jibbeetii miti. Gizee baay'ee waan shamaraa haasaan kottu na laali. Nama 300-400 na laala. Hawwina haasaa waa'ee kanarra. Garuu yoo ati lakkisii jetteetiin hin gorsitu ati faaraadha siin jedhan. Maali dhiirri akkanatti hooma dubartii haasaa oolu siin jedhan yoo ati gorsite. Garuu dubartiin teenna lookeeshinii erguun beektu irra hedduun isaanii. Suuraa namaa galabbatuudhaaf akkami suuraa namaa galabbadhaa jetteetiin nama gaafatti. Wallaahi al'aziim waan silaa isii fayyadu hin barattu waan silaa isii hin fayyadne miidiyaa kanarra baratti. Shamara hedduutu bakka gorsaa taa'amoo shamara hedduutu bakka qaama saala dubartii haasaan taa'amee ilaala. Mee tiiktookumarra jirra. Akka saree raqaa argattee kanatti wanni wayyoo ka'e miidiyaan kun akkanatti wal fixa. Sigalaami mucattii har'a diqaalaa dhalte fagana ta'anii miti osoo masgiida yookaan beekiristaan ho'iin ijaarraa birrii walitti qaba jedhanii namni akkanatti taa'ee nama dhageeffa. Waan isin ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf piliis anka jedhaa jiru xumuradhee dubbii kiyya isinitti illee baay'ise hanga dandeettaniif namni nama hin jaalatamaa fedhii qabaa'ee akkaataa jiru itti fayyadama. Dhiira argitanitti hin deemina. Dhiira argitaniin mallaqa keessan hin kennina. Dhiira argitan wajjin jaalala ooftanii gaafa bakka sadii isa dhabdan birrii hawaalaan nyaata illee tajjettu jira. Shamarri hedduu mee kanallee of eegaa hanga fedhe yoo si jaalate na fuudha jettee mallaqa kee jala hin ergin. Ati rakasha yoo mallaqa kee inni si fuudha yoo sin jedhe mallaqaan si fuudha. Mallaqa maa ergitaaf yoo rakkate gargaari. Rakkoon qabu namni nama badheetuun gargaara. Garuu na fuudhaan maqaa na fuudhaatiin mallaqa kee ittiin ergin. Si fuudhaa jedhe mallaqa itti ergitee si fuudhaa jedhe mallaqa gaafattaa. Sheemiidha kun yaa akki. Warra akkanaa kanatu baay'ate biyya Arabaa kana keessa. Kanaaf piliis qaama keessan hin ergina. Harma keessan suuraa kaaftanii hin ergina. Akkuma jaalalti jirtu jibbaan jirti. Har'a si jaalatee si farsa. Boru ammoo ajooytu xirooytu siin jedha. Si galee viidiyoo kee ittiin ergina. Gaqqabaa yoo jaalatte bar gaqqabaadhaan yoo jaalatte namni tokko sin dhaga'u. Hin dhiiftaa ka biraa sii dhufu. Garuu gaafa isa waliin miidiyaa kana gubbaa baattee gaafa isa dhabdee maraattee gaafa isa dhabdee kirooniksii duwidee gaafa isa dhabdee fooqii irraa tartee isa miitee homaa of miitee gaafa ulfooytee har'a mucattii tana kun olaa iskiriinii irra kaanii muka silkii fakkaattee dhaabatti shuuf. Dabraadha guddaallee xiqqaallee wanni silaa tiiktookii fayyadamu martuu isii argaa jiraam. Seenaa gaarii kamiin ayibaate mucattiin tun hin miidhamne gaafa deettu hin miidhamne
Har'a gaafa suuraan isii asirra jiru hin miidhamne mucattiin tun kun garaa isin haa nyaatu. Yoo ka isinii galuu akkaataa isin itti fahamtantu akka biraati malee ani mucattiin tun garaadha nyaattee waan ta'u wallaalee akka ka duubaan dhufu hin miidhamneef kan haasaa jira. Geeffadhee jira. Galatoomii Imraan keenya dubbiin kee abbaa galuuf abbaa waa beekuuf hinuma gala yaada akka mataa kiyyaatti kanaaf hin gala garuu nam tokko isin gala warri haasa'uu barbaadan yaada qabdanuu gaggabaabsaatii dubbadhaati. Sila Oromiyaadhaa fi Imraantu dubbataa jirtanii yaada dubbadhaatti fufa muyiitii rakaati. Yaada quufsaan dheeressinaati yaada keessan dubbadhu rakkoon qabu. Jirra galata. Nagaa waaqasni faata waaqan bultan jirtu. Maaliif illee fabaayatu bakka jirtu. Nagaadha. Nagaan isaatii fabaayatu. Amin galata waaqayyo inna waan jechuun barbaade muka jigee qottoon itti birriidhatte Oromootiin uumamaatti. Jechuun obboleessi keenya kun jedhe dhibbaan dhibbatti nan deeggaraan dhugaa rabbi waanuma jiru dubbatee ijoollee keenya illee waan itti qabantan hin jiru waan itti dubbatan illee hin jiru dhuguma qulqulluu jirtu lafa kaa'ee jechuudha. Osoo akka miidiyaa kanarratti shamarran gorsaniiti har'aan takka ittiin gadi baatee maqaa Oromoo nyaattu maqaa keenyallee warra mana madaamii keessa ta'e guyyaa tokko qilleensa fudhatee hin baane hin beekne hin nyaattu ture. Dhugumaan dhugatti jechuudha. Ani immoo waan jechuu barbaade waan mucayyoo kanarratti yaadama biyya namaa keessaa qoricha namatti gochuu jira. Wanta nama damazazasanii jecha tokko bichaa waan isaan dubbadhu bichaa dubbadhu nama godhu jira. Wantoota garaagaraa jira. Waa'ee mucayyoo kanarratti biyyaa fudhatte asii ulfooftee achi akkas taate kan beeku rabbii tokkicha bichaadha akka kootte jechuudha. Rabbii tokkicha bichaa maaliif mucayyoon tun nuun dubti keenya biyya arabaa hin turre dubti keenya hin beekne waa'ee siina biyya arabaa. Osoo kan biyyaa fudhattee dhuftu ta'ee qaata abbaarramtee koo Itoophiyaatti galtii qaata madaamii karaarratti shigattee jechuudha. Mana madaamii keessa hojjechuu hin dandeessu tokkoffaarratti. Isin galee akkamitti mucayyoo sana akkuma ijoolleen kan duratti haasa'amaa ture dhiqamaa hojjetamuu illee hin danda'u gabaabumatti jechuudha. Mucayyoon tuni yaakiin dirqama yaabdee eeddamtu yookiin ofii ishiidha jaallattee haa kennitu garuu rakkoo mucayyoo tana meettu badhaadhaa sammuu ishiiyyuu sirrii natti fakkaatu barata. Mucayyoon tun sammuu ishii sirrii natti fakkaatu akka kootte jechuudha. Dararii yookiin waan akka qoricha nama nyaachisee fakkaatti mucayyoon tun jechuudha. Kanaaf dubbii kan baxabaxe immoo obboleetti ishiidha. Wanti nani kaleessa irra jammaree mucayyoo tanarraa hin haasa'u illee dhiisee dubbiillee hin dubbadhu dhiisee obboleetti ishiin jibbeen. Jalqaba gaafa nu sagalee taanuun wajjin turte gaafa mucayyoon tun deessummoo dhuftee maalum jette shaarmuxoota waa'ee duba obboleetti kooti maaltu sin galchettee nu arrabsite mucayyoon tun jechuudha. Akka waan keessan walii galtee wayii qabanii natti fakkaataan mucayyoon obboleetti mucayyoo tanaatii fi namtichi arabaa sun. Innaa mucayyoo tana dhugaashii haa bahu kan jette intala duratti dhugaashii bahuu qaba. Maaliif biyyatti ulfaa'u asitti ulfaa'u tokkoof tokko keessa dhaga'uu qaba. Uummanni Oromootis hin burjaajoofnu asitti dhalte diqaala ishee sumatti guddifatte wanti ishee dhaguu nu qabnu nuti. Yoo biyyatti dhalte guyyumatti fudhattee diqaala ofii fudhattee galtee maqaan badee tokkoof lammanni wanni irra deebi'amee dubbatan hin jiru. Akka kootti hin murteessinaa. Nama tokko hin faradinaalleedha. Sanittis kanattis hin faradinaa. Biyyaa dhufee hirgixanyaa miti. Asitti ulfoofte hirgixanyaa miti. Amma dhugaashii ijoollee Oromoo harka geechee tokkoffaan ittiin naafxanyaa suni ijoollee Oromoo harka haadhatu jennaan kaleessa hin didde. Silaa osoo dhugaa qabaattee fudhaa jette ture. Gaafa riippoortiidhaan ilatti mana bobaa rakkiirraa butii daqiiqa keessatti tikkeetti kuttitee gachuudha kaate sanii osoo dhugaa qabaattee hin galchitu ture. Waan kun dubbii wayii keessa waan jiruuf waan rurruuqabaa wayii keessa waan jiruuf ariifannaadhaan gara biyyaatti rurruuqaadhaan gara biyyaatti dabibbikkiidhaan yookiin immoo harka lafa jalaatiin birrii nama nyaachisuudhaan akka awwaallamu taasisa malee mucayyoon kun biyyaatti ulfoofte hin jedhu akka kootti hin murteessullee. Akka amma dhugaashii bahu akka sanitti eega malee hin murteessinaas hin jechuu barbaadini galatuma waan carraanaa kennitaniif. Ayyee galatarraa fi biratti keenya galatoomne bareedaadha. Jarri kaanis warri yaada qabdanu gabaabsaati. Yaada Uzeef hin danda'u guraara. Laala bareedee.
akkanumatti dubbatamu. Okay. Warri yaada qabdan yaada keessan gaggabaabsaati tu wal tuquun ta'in tu wal tumachuun ta'in tu atakkas jechuun ta'inu yaada wal fakkaatu yaada bilchaata dubbadha yaada namaas las kan fuudhu rabbuma akka nama kan baasu rabbuma. Injirtan warri yaada qabdan biran jirtanu gadi bu'aa warri yaada qabdan gadi bu'aa kan gadi jarku gadi bu'aati warri yaada